Mata dureen eegaluudhaa deemnu waa'ee disiriitimiyaati. Disiriitimiyaa jechuun reetiin onneen ittiin dhawattu jeeqamuu jechuudha. Abnormality in the site of origin of electrical impulse. Bakka ka'umsa silaa ergaan elektirikaa ka onnee keessa daddabartu sun bakka irraa ka'uu qabdu yoo ka'uu baatte abnormaalitiin isaa yoo jiraate disiriitimiyaa jedhaniin. Disiriitimiyaa jechuun disturbance of rhythmidha. Akkasumas disturbance of reetiidhaanis disiriitimiyaa jedhama. The electrical impulse that stimulate cardiac muscles ergaan elektirikaa kan maashaa onneedhaa kan kakaaftu bakki inni irraa ka'u originating sinus node irraa ka'a. SA node isa jennuun. SA node jechuun sino-atrial node jedhaniin. Bakki kun eessatti argama? An area located near the superior vena cava in the right atrium. Bakka vena cavaan inni mataarraa gad dhufu onneettiin seenu. Akkasumas atriumii kana gara mirgaa gara duubaatiin achirratti argama. SA nodiin kun saayitiin kun. Usually electrical impulses occur rangein ergaan kun ittiin daddabru between 60 and 100 times minute. Daqiiqaa tokko keessatti yeroo 60 hanga 100tti daddabra. Nama ga'eessa tokko adaltiidha. The electrical impulses quickly travel from sinus node through atria to AV node. Ergaan tun SA nodii sanirraa yeroo haate saffisaanii atriumii kana keessa wal geessee AV nodeedhatti gad dabarti. Amma gaa yeroon isiin itti daddabartu kun electrical impulse taayimii jedhaniin. Causein isa kanaa maali? Maaltu jeeqamse isa kanaa kan maaltu fide? The most common cause of disrhythmia are atherosclerosis. Atherosclerosis jechuun plaque accumulation in blood vessel. Hidda dhiigaa onnee keessa jiru keessaahuu coronary artery keessatti yoonii fi faatiin walitti qabamu. Dhiigni dabruu yoo baate maashaan suni yooniif dhiiga harkachuu baate tokko causein isaa atherosclerosis. Causein inni lammaffaadhaa coronary artery spasm. Walitti dhiphachuu yookaan immoo walitti xiqqaachuu arterii coronary jedhama. Coronary arteriin arterii onneen tishuun onneedhaa dhiigattiin harkattu. Yoo inni walitti dhiphate dhiigni sirrii waan keessa hin dabarreef ergaan tun daddabruu hin dandeessu. Inni biraa heart block cufamuu onneedhaati. Ka biraa myocardial ischemia. Myocardial ischemia jechuun madaahuu maashaa onneedhaa tan. Yoonii fi tishuun suni sababa dhiiga dhabdeef, sababa oksijiinii dhabdeef, sababa niwutirantii dhabdeef maashaan onneedhaa sun du'e akka if duuba deebi'uu hin dandeenyetti. Most common causein isaan kana. Risk factoriin namoonni carraa waan kanaan qabamuudhaa qaban disrhythmia kan disturbance of rate kan namoonni mudachuu danda'an old age fa umriin guddachuu. Yeroo umriin guddachaa deemte elasticityin hiddoota dhiigaa waan xiqqaachaa deemuuf hiddi kun sirriitti bal'achuu hin danda'u. Kanaaf dhiigni keessa sirriitti yaa'uu waan hin dandeenyeef rakkoon kun mudachuu danda'a. Inni biraa cardiac anomaly. Abnormality caasaa onneedhaa sana. Caasaan onnee sun ofumaafuu yoo rakkoo qabaatu taate structurein isaa sun. Alcohol abuse. Alkoolii fa'aa garmalee warreen dhugan. Smoking warreen sigaaraa aarsan. Uncontrolled diabetes. Dhukkuba sukkaraa kan to'atamne yoo qabaate. Ka biraa drug abuse. Warreen dawaa humnaa ol fudhatan. Abuse jechuun hanga silaa ajajame sanii ol warreen fudhatan. Some medication adverse effect. Akkasuma dawaalee side effectiin isaa disrhythmiaadhaa jira. Warreen reetii dhawannaa onneedhaa tana gabbuusan. Ka biraa hypertension. Namoonni dhiibbaan dhiiga isaanii ol kaatuudhaa carraa kana mudachuu danda'an. Obesity dha ka biraa.
gabbina garmaleedha. Hiddoota dhiigaa isaanii keessatti faatiin kuufamuu waan danda'uuf. Hypothyroidism or hyperthyroidism. Thyroid hormooniin garmalee madduudhaa fi garmalee xiqqaachuullee fiduu danda'a. Electrolyte imbalanceedha. Yoonii fi elektiroolaayitoonni qaama namtichaa keessa jiran kaalsheemii, pootaasheemii warreen akkanaa kuni yoo walgituu baatan carraa isa kanaa qabamuudhaan banuu danda'a. Paatoofiiziyooloojiin isaa akkami? Disiriitimiyaan kun akkamitti dhufa? Abnormal impulse generationiin automatic ritimiidhaa fi triggered ritimiidhaa jira. Automatic ritimiin ofuma isaatiif reetiin kun ofumaaf ka'a. Ofumaa fi eegalama. Enhancing normal activity. Ofumaa fi hojiin isaa tasilaa yeroo fayyaa qabu dalagu kana dalaga. Kabiraas jalatti ectopic focusidha. Iddoodhaa alatti yoo mul'ate. Normal activity kana kaasuudhaaf seenoo atral noodii sanirratti yoo dabale atral pireeshariin dhiibbaan atramii kana keessa jiru ol ka'u. Amma seenoodii irraa yeroo ergaan eegaltu atramiin kun kontiraaktii ta'uu eegala. Kanaafuu dhiibbaan achi keessa jiru ni dabala. Ectopic focusiin ammoo saayitii seenoodii san osoo hin tahin bakka biraarraa yoo eegale jechuudha. Atramiin kun kontiraakshinii silaa bakkee ergaa inni irraa fudhachuu qabu seenoodii sanirraa ergaa eegalamteeni kottonfachuu eegala. Garuu ectopic jechuudhaaf saayitii seenoodii saniin tahin irraa ergaa kana fudhata. Takka AB noodii faarraa fudhata jechuudha. Triggered rhythm jechuun tajeeqamte. Delayed after depolarization or early after depolarization jaanii bakka lamatti adda baasan. Delayed after depolarization jechuun eega dilate taate, eega kontiraakshinii san dhaabdee xiqqoo turuu jechuudha. Ni turti hedduu. Early after depolarization jechuun osootiin depolarizationii san hin geenye kontiraakshinii kanarra turti. Kun ammoo kontiraakshinii xumurteeti osoo lammaffaa deebitee kontiraaktii osoo hin taane jidduu tanatti turti. Triggered rhythm jaaniin abnormal conductioniidhaa jira. Daddabriinsi kun yoonii fi danqamee jiraate. Conduction blockeedhaa fi re-entry jaanii bakka lamatti adda baasan. Conduction block jechuun ergaa tana daddabruun tuni karatti cufamti. First degree, second degree fi third degree jira. When impulse is not conducted from atria to ventricle. Heart block jechuun yeroo ergaa daddabruun kun ni dhaabbate yeroo jennu yeroo ergaan atramirraa kaatee karaa ventriclii deemtu kun hin daddabarre jechuudha. Jidduutti cufaan jira. Re-entry kan jennuun kun ammoo sarkas movement if duba deebi'uu fa'a. Fi reflectioniin irraa jallachuu. Bakka sanirra karaa silaa deemu sanirraa jallachuu. Sarkas movementiin of duuba naannaweeti achi booda deema. This pathway is blockageedha. Lakkoofsi tokko. Ka bakka kana jiru kun ammoo ka lakkoofsa lamaa kuni backward deebi'a, if duuba deebi'a. Ka lakkoofsi sadaffaadhaa kuni seeliin tun sababa ergaan kun of duuba deebitee fi ammaas lammaffaa kottoonfachuu eegalte jechuudha. Akka waliigalaatti sarkas movement jechuun haala kana qaba. Ergaan silaa kallattumaan atramirraa baatee ventriclii gabbahuu qabdu karaarraa jallatti. Ka biraa ventriclii kana osoo hin geenye of duuba ol deebiti. Of duuba deebiti as keessa naannooti jechuudha. Types of dysrhythmia laal gosoota isaa. Gosoonni isaa if dysrhythmia is arise from atria SA node or AV node supraventricular dysrhythmia jaanii. Yoonii fi rakkoon jeeqamisaa kun sababa olii kanarraa sababa SA nodii san yookaan immoo AV nodii kanarraa yoo dhufu taate supraventricular jaanii.
ventricleidhaa ol jechuu ventriclei gubbaa. If dysrhythmias arise from ventricle yoommoo ventriclei irraa kakaate taatu ventricular dysrhythmia jedhani. Bakki ergaan kun jallachuutti eegalte. Yooni ventriclei ol taate supraventricular jedhani. Yoo ventriclei sanirraa taate immoo ventricular dysrhythmia jedhaniin. Amma egaa gosoota kana keessaa sinus bradycardia ilaalla. Jeeqamiinsa ritmii onneedhaa tuni bradycardia jechuudha. Sinus maaliif walitti hidhe? Sinus jechuun bakki ergaan tun irraa kaatu bakkuma sirriiti jechuudha. Seenoduma irraa kaati. Bakkuma silaa ka'uu qabdurraa kaati. Garuu reetii santu noormaaliidhaa gati. Sinus bradycardia wanni jedhaniin. Normal sinus rhythm qabdi. Ka'umsiisa. But SNOD's fire rate of less than 60 beat per minute. Absolute bradycardia jedhaniin. Dhawannaa reetii onneedhaa tani noormaaliidhaa gati. 60 gati. Daqiiqatti. Mareetii jechuun beat per minute jenne hanga daqiiqaa tokko keessatti onneen dhawattu jiru. Sinus bradycardiaan kuni clinical association hariiroo inni qabu maybe normal sinus rhythm. Reetiin isaa kuni normaalii fakkaata. Ritmiin isaa fakkeenyaaf warreen sirriitti leenjii fa'a atileetiin fa'aan warreen atileetotaatii fi namoota kaan dhawannaan onnee isaanii garagara. Warreen atileetotaa dhawannaan onnee isaanii kan namoota kaaniitii gati. It may occur in response to carotid sinus massage. Carotid artery kan yoonii fi susukkuuman sababa sanirra sababa carotid artery kana massage godhaniif sukkuumanirra bradycardiaan kun dhufuu danda'a. Akkasumas hypothermia sababa temperature namaa gad bu'eef 35 gakkuteef sababa dhaamuti. Administration of parasympathomimetic drug dawaalee parasympathetic nervii kakaasan yooniif dawaalee san kennaniif parasympathetic nerviin kakaate jechuun dhawannaan onnee suuta deemti jechuudha. Isaan kanaan wajjin hidhata qaba. Sinus bradycardia. Disease state associated with sinus bradycardia is dhukkuboonni rakkoolee kanaan wajjin hidhata qaban. Dhukkuboonni akkana godhuu danda'an tokko hypothyroidism. Thyroid hormooniin gad bu'uudha. Normaaliidhaa gad ta'u. Increased intracranial pressure. Yoonii fi dhiibbaan sammuu keessa jirtu dabalte. Inni biraa obstructive jaundiceidha. Jaundice jechuun biicahuu qaamaati. Jaundiciin kun sababa dhufuu jira. Yoonii fi caccabaan yookaan xuraawaan qaama keessaa bahuu qabu bahuu baate. Bilirubiniin yoonii fi bahuu baate sababa cufamuu ujummoo silaa inni ittiin bahuu sanirraa ka dhufuun obstructive jaundice jedhama. Inferior wall myocardial infarction. Myocardiumiin kun maashaa onneedhaati. Maashaan onnee kun ka laayira gubbaatii fi ka jalaa qaba. Inni gara jalaatiin jiru yooniif kan madaa'e taati. Sababa kanarraa sinus bradycardiaan dhufuu danda'a. Treatmentiin nama kanaaf godhamu administration of atropinidha. Dawaalee anticholinergic jedhan ka sympathetic nervii kakaasuu danda'an. Sababa parasympatheticidhaatiif gabbuu dandeessi jenni. Kanaafuu warreen mallattoo sababa parasympathetic nerviin kaka'uurraa dhawannaan onnee isaanii suuta deemtee dawaalee akka atropinii fa'aa kennuuf. Pacemaker therapy may be required. Pacemaker therapy jechuun dawaalee dhawataa san eegalchisu. Pacemakeriin dhawataadha. Bakka dhawataan sun irraa qabu. Dawaalee isa kana eegalchisu kennuuf illee barbaachisa. Rakkoon lammaffaadhaa faallaa saniiti. Sinus tachycardia. Kareefuu bradycardiaadha. Kun ammoo ol ka'uudha.
Saayinasi taakiikaardiyaanii noormaal saayinasi ritimiidha qaba. Ritimiin isaa noormaalidha. R'dhaa fi R jidduun noormaalidha. P'dhaa fi P jidduunis. Garuu greater than 100 beat per minuteidha. Daqiiqaa tokko keessatti 100 ol dhawatti jechuu onneen tun. As a result of sympathetic stimulation. Sababa sympathetic nerviin kakaate onneen garmalee dhawatti. Clinical associationiin namoonni dhawannaan onnee wantoota ol kaasuu danda'an keessaa tokko with physiologic and psychologic stress. Wantoota qaamaa fi sammuu fa'aa cinquu danda'an. Exercise fa'aa yoo ispoortii godhe, feverii fa'aa yoo qabaate namtichi, layidaa fa'aa, painii fa'aa yoo qabaate dhukkubbi, akkasumas hypotensionii dhiibbaan dhiigaa yoo gabbuute dhiibbaa dhiigaa san dabaluudhaa jecha palsiin dabalti. Hypovolemiyaa qabiyyeen dhangala'aa qaama namtichaa keessa jiru yoo gabbuudha. Aneemiyaa yoo qabaate, hanqina dhiigaa. Hypoxiyaa yoo ukkaamame namtichi. Hypoglycemia gulukoosiin qaama keessaa yoo gabbuudha. Myocardial ischemia onneen maashaan onneedhaa kun yooniif ka du'u taate. Heart failure onneen dhaabbachuu fa'a, onneen dalagaa dhiisu. Hyperthyroidism hormooniin taayiroidiidhaa garmalee madduu. Anxiety cinqamuu fa'a, fear waa sodaachuu fa'a. Wantoonni kanaa kuni dhawannaa onneedhaa dabaluu danda'a. It can also be affect of certain drug. Side effect dawaalee gariidhaa ta'uu danda'a. Dawaalee dhawannaa onnee tana ol kaasanii jira. Angina may result from sinus tachycardia. Amma sababa dhawannaan onnee tun ol kaateef anjaayinaan dhukkubbiin qomaa eegaluu dandeessi. Sababa maaliif? Due to increased myocardial oxygen consumption. Sababa maashaan onneedhaa kun oksijiinii hedduu nyaatuuf, hedduu fudhatuuf dhawannaan onnee yeroo dabalte maashaan onneedhaa kunis oksijiinii hedduu barbaada. Sababa kanarraa oksijiinii gahaa yoo argachuu baate qaamni namticha sanii ni dhukkuba. Qomti ni dhukkubdi. Treatment is based on underlying cause. Wallaansi isaa maali? Ka'umsa jalaa san irratti hundaa'eeti. For example, if patient is experiencing tachycardia from pain, yoonii fi namtichi kun sababa dhukkubbii irraa dhawannaan onnee tun ol kaate, tachycardia should resolve with effective pain management. Dhukkubbii namticha kana wallaanuudhaan dhawannaan onnee sun illee sirrachuu ni dandeessi. Inni sadaffaadhaa premature atrial contractionidha. Osoo bakka hin gahin kottoonfannaa atramiidha jechuudha. Atramiin ni kottoonfatti garuu ta bakka geessuu miti. Premature atrial contraction is contraction originated from ectopic focus. Bakka silaa irraa kottoonfachuu eegaltu sanii osoo hin tahin bakka biraarraa kottoonfachuu eegalti. It is location other than sinus node. Bakka silaa SA node jennu contractionii bakka irraa eegaltu san irraa osoo hin tahin bakka biraarraa eegalti kottoonfachuu. Premature atrial contraction may be stopped, delayed or conducted jechuu dandeenya. Stopped kan jennuun kan hin daddabarre, kan dhaabbatu, dhawannummaan sunuu, kottoonfannaan sunuu. Akkasumas delayed kan dheeratu, turtiinsa PR intervaaliin yeroon achi jidduu jirtu sun dheerachuu. Takka immoo conducted normally through AV node. Yookaan kallattumaanii atrioventricular nodeedhatti gad dabarti. Atrami yeroo contract taatu ergaan jalqaba isarraa eegalti jenne SA node irraa eegalti. San booda gara AV nodeetti gad dabarti. Yoo kallattiidhaan osoo AV nodeetti gad hin dabarre jallatte yookaan bakka SA nodee sanirraa osoo hin tahin cinaarraa yoo eegalte premature atrial contraction jaanii. Maalirraa dhufuu danda'a inni kun? Premature atrial contractioniin tokkoffaa emotional stressidha. Miiraan cinqamuudha. Yookaan physical fatigue garmalee dadhabuudha qaama. From use of caffeine buna fa'aa fayyadamuu akkasumas tobaakkoo fa'aa, sigaaraa fa'aa,
alkoolii fa'a yoo fayyadaman. From hypoxia or electrolyte imbalance. Oksijiniin qaama keessaa gad xiqqaachuu fa'arraa ta'uu danda'a. Jeeqamuu elektiroolaayitoota qaama namtichaa keessa jiru irraa ta'uu danda'a. From disease state such as hyperthyroidism. Dhukkuboota hormooniin taayiroidiidhaa garmalee madduu fa'arra. Chronic obstructive pulmonary disease. Dhukkuboota sombaa yeroo dheeraadhaaf namaa wajji turan. Kan qilleensi somba keessa gadi hin seenne dhoorkan. COPD jedhanii. And heart disease including coronary artery disease. Dhukkuba coronary artery kan jennuuni arterii onnee saniif dhiiga geessu. Maashaa onnee san gubbaarra kan jiru inni coronary arteriin kun dhukkuba isaa. And valvular disease. Rakkoolee valviidha. Valvii onneedhaa san guutuu onnee keessa jirtu san ta dhiiga gad dabarsitu. Yoo rakkoon achirra jiraatte rakkoon tun dhufuu dandeessi. In person with heart disease, namootaan dhukkuba onneedhaa qaban premature atrial contraction may indicate automaticity of atria or re-entry mechanism. Mallattooleen nama rakkoo onnee qaban irratti isintu yoo mul'atte onneen keessaa kutaan atiramiidhaatun ofuma isaatiif akka ergaa tana ofii daddabarfachuu jiru. Yookaan immoo ergaan atiramii keessaa yeroo baatees achumatti deebi'u akka jirtu. Osoo keessaa gadi hin baane gara ventrikiliidha isii keessa naanna'u. May warn or initiate more serious dysrhythmic. Mallattoo disturbance reetiidhaa san ciccimtuu irra mul'achuu danda'a. Treatmentiin namoota kanaa depending on patient symptom. Mallattoo namtichi sun mul'isuu irratti hundaa'udha. Fakkeenyaaf withdrawal of source of stimulation. Madda kaka'umsaa san, madda miriqaanaa san, waan onnee san garmalee kakaasisan. Isa san wantoota akka bunaa fa'a, dawaalee sympathetic nervii kakaasan fa'a isa san irraa dhiisuudhaan furamuu ni danda'a. Yeroo isa san adda mursiisan. Rakkoon afuraffaadha atrial fibrillation jedhanii. Atrial fibrillation jechuun bakkummaan isiin irraa kaatoo bakka hedduurra jeeqamiinsa daddabruu ergaa elektirikaa onnee keessaa tanaatu atrial fibrillation jedhaniin. Characterized by total disorganization of atrial electrical activity. Sochiin elektirikaa ta'e onnee keessa daddabartu tuni kan walitti qindaa'ee miti. Due to multiple ectopic focus. Bakka garagaraa bakka hedduurraa bakka kaatu qabdi. Bakka takka irraan kaatu. Kanaafuu loss of effective atrial contraction. Sirriitti atiramiin kun akka hin kottoonfanne waan dhoorkuuf ergaan elektirikii tan onnee keessa daddabartu kuni guutumaa guututti jeeqamti. Atrial fibrillation is usually occur patient with underlying heart disease. Namoota dhukkuba onneedhaa qaban. Isaan kan afaarra mul'atu. Dhukkuboota onnee keessaa warreen akka coronary artery disease, dhukkuba arterii onneedhaa san, rheumatic heart disease, cardiomyopathy. Cardiomyopathy jechuun garmalee guddachuu onneedhaati. Hypertensive heart disease. Dhukkuba onneedhaa cinatti hypertensionii qaba. Heart failure warreen qaban. Onneen isaanii warreen dadhabde. Pericarditis. Pericarditis jechuun kulkula maashaa membreenii onnee haguugee jiru san. Pericardiyaanii yoonni sun kulkulu jiraata. Sababoota kanarraa disorganizationiin ergaa elektirikaa ta'anii onnee keessa daddabartu kun dhufuu dandeessi. It can be caused by thyrotoxicosis. Sababa summaa'uu thyroididha. Thyrotoxicosis jechuun summaa'uu thyroididha. Alcohol intoxication. Alkoolii kana yeroo dheeraaf waan fudhachaa tureef inni kun qaama keessa iyyuu summaa. Caffeine use. Warreen buna fayyadamu. Electrolyte disturbance. Jeeqamuu electrolyteidha. Stress. Cinqamuu garmalee. Cardiac surgery. Warreen onneen faan baqaqfamte. Atrial fibrillation can often result in
maal fida yeroonii fi onneen atiramiin kun sirrii yoo qottoonfachuuti. Decrease in cardiac output hanga onneen silaa daqiiqaa tokko keessatti dhiiga isiin darbitu sun gabbuusu. And the thrombi may form in atrum. Kan tariinsa dhiigaatiitu mudachuu danda'a achi keessatti. As a result of blood stars. Dhiigni waan achi keessa taa'uuf, waan keessaan baaneef, waan wal eeguuf dhiigni kan taruu danda'a. An embolized clot may develop and pass to the brain. Dhiignichi keessa kan tare sun dhiigaa wajjin gara sammuudhaa dhaqee istirookii fiduu danda'a. Istirook jechuun itti dhiigaa sammuu keessatti sababa cufaan dura jirtuuf ka duubaa kun ol dhiibee dhoosuu jechuudha. The goal of treatment is include decrease ventricular response. Kaayyoon galmi wal'aansa keenyaa guddaanii ventricular response deebisaa ventrikeliin sababa atiramiin kun sirriitti hin kontoonfanneef kennitu kana gad xiqqeessuudhaa fi prevention of cerebral embolic event akka dhiigni sammuu keessatti kan tarriin kun akka sammuu keessa dhiigaa wajjin ol hin seenne ittisu istrookiin akka hin dhufne dhorku. Inni biraa junctional dysrhythmia. Junctional dysrhythmia jechuun yoonii fi sababa AV noodii irra ergaa kaateen dysrhythmia dhufeen junctional dysrhythmia jedhanii. Primarily sababa SA noodiin eegaluu dadhabdee fi takka immoo ergaansii kun sababa cufameef dysrhythmiaan kun dhufe. AV node irraa eegale. In this situation, AV node become pacemaker. Onneedhaaf bakki isin dhawataan sun irraa kaatu silaa SA nodeedha normaalii garuu haala kana keessatti AV nodeedha godhatti achirraa kaatu. Achirraa eegale. Junctional dysrhythmia is often associated with sababoota maal faadhaaf dhufuu danda'a. Sababoonni inni hidhata wajjin qabuun coronary artery disease fa'a. Dhukkuba artery onneedha. Heart failure fa'a yoo qabaatu. Cardiomyopathy garmalee guddachuu maashaa onneedha. Electrolyte imbalance. Inferior myocardial infarction. Maashaan onneedhaa kun gara jalaatiin yooniif madaawee kabiraa rheumatic heart disease. Certain drug dawaalee akka digoxinii fa'a, caffeine, nicotine dawaalee kanaa kana fa'a yoo fayyadaman can cause junctional dysrhythmia. Treatmentiin isaa according to type dha. Gosa isaa irratti hundaa'uudhaan. Clinical manifestation of dysrhythmia mallattoo waliigalaa jeeqamiinsa reetii onneedhaa kun shortness of breath haa jalqaba. Hafuurri xiqqaachuu, lafti maruuni dizziness, syncope, lafa dha'u, lightheadedness, joonjii, palpitation, dhawannaa onneedhaa tana fa'aa keessa dhaga'u, weakness, laaffachuu fa'a, activity intolerance waa godhuu dadhabuu, chest pain, qomti faan dhukkubuu, akkasumas confusionidha. Of wallaaluu. Complication in dysrhythmia dha. Most common complication in pulmonary edema. Somba kana uyiita. Inni biraa CHF itti dhufa congestive heart failure onneen sababa saniin dalagaa dadhabuu dandeessi. Hypertension, pulmonary hypertension dhiibbaan garmalee somba keessatti dabaluu dandeessi. Kabiraa cardiac arrest onneen dhaabbattee namtichi du'uu danda'a. Complication isaa kana.